Egaa hojiin haala yeroo wajjin yoo deemne namatti tola. Baay'een keessa meeshaa barnootaa ta'u ijoollee teenna. Akkuma isinaan jettan kunoo meeshaa haaraa qabadee dhufeetiin jira. Hagadhuma viidiyoo kanatti na waliin turuudhaan maashaallah tabaarakallaa. Boorsaa 3PC jedhamee gurgurame yeroo ammaa kanatti boorsaa tokkoffaa kan jiran jedhameetiin gurguramu keessa isa kana jechuudhaas waa sadii qaba. Kunoo akkuma argaa jirtan kana guutummaa viidiyoo keessatti isinitti kan mul'isu ta'a. Amma seensa irra isinitti agarsiisaa jira maashaallah tabaarakallaa. Kunoo isa sadiin kana tana hedduu akka jaaladhe dhugaa isin jechuudhaaf akkaataan isin itti jirtu misaahiqaa keessa kaa'uuf garuu waan biraatiif illee hedduu namatti tolti. Meeshaalee xiqqoo uffata ijoollee fa'aa keessa keessatti yoo gadi baatan waan akka daayipariiwwan garaagaraa keessa kaa'uu dandeettan kan nama ooluu hin jiru. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Jirra jirtu obboleeyyan kiyya jaallatamuuf kabajamuuf hordoftoota kiyya biyya alaas ta'ee biyya keessa warra jirtanii na hordoftan hundi keessanuu nageenyi kiyya isin bira haa ga'u isin jecha haasawan dheeressuu kallattii maa gara viidiyoo dabarraa akkuma argaa jirtan manaa bahaa jira. Wanni amma harka qabadhe kun kooti shurraabii dheengaddaa san shaarbii wajjin yookaan immootu fooxaa wajjin gara roobee ka ergamu mana haaraa kennuuf deemaa jira. Asitti kunoo manarraa qeerraa waan naannoorraa deemaa jirra jechuudha. Viidiyoon waraabdee jirti. Obboleettii hojii gabbahaa jira. Eegas booda hordoftoota kiyya gadi baay'ee meeshaa san namatti kennee eegasii deemee boorsaawwan koddaawwan misaahiqaawwan fidee dhufee jira. Hagadhuma viidiyoo kanatti yoo turtan namoonni ijoollee teessaniif wantoota kanneen barbaadan ni argattan. Boorsaa reef isinitti agarsiisan laala. Kun hedduu natti tolee jira kaan irra jechuudha. Dhugaa dubbachuuf waan tokko tokko namaa qaba. Gamada isaa kana dheeressuun gabaabsuun ni danda'ama. Walirratti dhufaa hedduu jaaladha jechuudha. Boorsaa kaawwan keessa isa kana jaaladha. Dikkoo gatiin isaa ol ka'ullee kun agartanii walirratti gurguramu kun akkanatti. Egaa osoo mana ga'een sun egaa mana ga'ee viidiyoo keessanii kaa'e osoo mana ga'een immoo koddaawwan kana laalee koddaawwan bareeda jiran kana keessa ka jiran keessa bareeda ka jedhameetiin isaan gurguran yaa ugatillee wal tara waan ta'eef jechuudha. Akkuma qulqullinni meeshaa fakkeenyaaf gosa 4 mooshantu jira koddaa yoo dhaqu sanniin keessaa ka bareeda jedhameetiin ni gurguramu. Garaagarummaa qarshii dhibballee ta'uu danda'a. Garaagarummaan ani qarshii irratti miti rakkoon kiyya meeshummaan isaa kamtu bareeda jedhee san ofillee ni beeka. Yaa kudhan fakkeenyaaf kan mul fuudhe kun uummata akka shakkiin qabu akka bareedu garuu maayikaadha yoo of eeggannoon hin qabin yoo bishaan hojjifaa harkaa kufee ni caabaa jechuudha. Garuu hedduu qulqullina qabas hedduu bareedalleedhaan gatiin isaallee kaawwan irra xiqqoo ni dabala. Inni kun immoo laastikiidha akkanatti argitan. Tokkoffaa kanallee jaaladheera. Maaliif jaalatte hojjettan tokkoffaa irratti ijoolleen yaa bishaanuma itti dhugdi garuu wantoota garaagaraa ijoolleen itti dhuguu barbaaddi beektanii juusii fa'aa itti naqanii dhuguu barbaadanii yeroo san ija namaatiif gaarii miti kan mul'isu suni. Gurraachi kun bareedaadha waan cabesee bakka kana ilaalaa ture hundi misaati diizaayinii misaati kanallee hedduu jaaladheera kanallee galchee jira. Hundumaafuu qaama isinitti agarsiisaa jiru kana boorsaa garaagaraa misaayiqaa garaagaraa bakka bituu sanitti viidiyoo godhaa jira fakkeenyaaf amma. Egaa fiideetiin manaan ga'e immoo maal akka fide isin viidiyoo gadhumaa laaltanii egaa gara WhatsAppitiin irraa bitachuu dandeettanii jechuudha. Meeshaan kun cinaan ijoolleetu birrii ergatee ordarii godhate cinaan immoo tirfillee fidee jira. Kanaaf namoonni birrii ergattanillee asumaan laallattanii ati meeshaalee jechuudha viidiyoo itti aanu irratti warri mootu bitachuu barbaadan sirra laaltanii bitachuu dandeettanii. Kunillee koddaa bishaaniiti. Gosa meeqa argitan hagammaa gosa 3 moo 4 isinitti agarsiise kanaan wajjin. Kuni guutumaa guutuutti ni keeliidha. Garuu wanni isaa xiqqoosi diqqaa saayiziin isaa diqqaadha. Koddaawwan kana gimmaashaa fi leetira tokkotti jira. Leetiri tokkoon sun guddaadha wanni keessan seenu. Fakkeenyaaf amma kun guddaadha jechuun diqqaa isiniin jedhe boorsaa keessa on seene namatti hin tolu. Itti aansuun misaayiqaa jiru isinitti agarsiisa. Misaayiqaa bakka suuqaa kana jiru hunda tokko tokkoon isinitti agarsiisa. Isin immoo ni filattanii baay'inaan abbaa tokkooti akka suuqa kanatti arge. Suuqa garuu wanni hunduu jiruudha bakka nama eeguun isa tokkoffaa lammaffaan isa kanaa inni kun abbaa lamaati. Mankaaf shukkaa qaba. Kun tartiibaan laala misaayiqaas jiru jechuudha. Tunniin immoo keessaa ni keelii garuu feermuuziidhaan qorsiisuu jedhanii san hin beeku. Keessaa feermuuziidha garuu ani tanaan dura ijoollee bitee hin beeku. Ni jira duraan illee ni jira ni arga. Ani bitee hin beeku malee keessisaa feermuuzii qorsiisaaf hin qorsiisuu hin beeku. Tun immoo laastikiitii beekamtuudha ijoollee xixiqqoo bakka 2-3 qabdi. Kun bakka 2 qaba. Kan madardara jirullee isinitti agarsiisa. Kanallee nutti agarsiisanii ture garuu jalli isaa kun natti hin bareenne waan bifaa ta'e jechuudha. Bifa tokko ta'e bareeda jalli ni keelii fakkaata. Gubbaan piinkii natti hin tolle garuu kana hin finne. Kan jiru isinitti agarsiisa fakkeenyaaf madardara laala. Agartanii kunniin illee jira kunniin gizeen irra darbe fakkeenyaaf koddaawwan tan hedduu jibbaan maaliif beektan fayyadamee jira waan ta'eef dhiquun nama rakkisa afaan isii qal'oodha baay'ee nama rakkisa. Laastikii gosa hedduun jira kun agartanii
maashaallah kuno ka olaanu kun illee jira kan nuuni yeroo irra dabare malee bakka lama qabamu bakka sadii qabasa dagadhee fayyadamaa tureen ofii kiyyaayyuu jechuudha. Misaahiqaan jiru kanniini bakka kuno suuqaa bakka namni marti fuudhu bakka namni isinitti agarsiisaa jiru kuni misaahiqaan jiru kanniini jechuudha. Hordoftoota kiyyaa kanaafuu isin barbaadan Hello jettanii orderii godhachuu dandeettanii jookiiwwan kanneen yoo barbaadan na biratti ni argattanii siinjaa obboleeyyan kiyyaa namoonni meeshaa mana keessaa barbaadan diqoobsa amma sa'aatii kanatti meeshaa barnootaan wal qabate namoonni barbaadan isa hojjechuutti jirra. Uffatallee kopheellee akkasumallee mootuu daftara horinaan jettan daftara hadha silaa bakka takka galchuuf ture ganamni ajaji garuu guyyaa tokko dhabee jennaan deebi'ee hin gaafanne harree odeemu hin galle daftarri ammas jechuudha. Kanaaf diqqoo torbaan takka booda galuun oolu alla waalami. Misaayiqaawwan jiru kanneen isiniin jedha obboleeyyan kiyya boorsaawwan illee isinitti kan agarsiisu ta'a hundi keessan laayikii sheer gochuu hin dagatina boorsaawwan itti agarsiisudha kanatti maa boorsaawwan እኛ እኮ ትንሽ ለዜሮም እየቀያየጥን ለመውሰድ እና የትንሽ ትልቅ አይደለም kanaafuu tariitii tokkoffaan isaa biyya keessa jiru diimaa kan agartanii inni boorsaawwan jiru keessaa tokko asirrii keessa sun bareedaa inni lammaffaa isa kana biraandiin isaallee Glossoy kunoo akkuma argaa jirtan kana maashaallah tabaarakallaa carqoomni isaa bakka hedduu natti tolee jira kunu bareeda jechuudha. Hordoftoota kiyyaa onneen isaa isa kana deebii immootu kunoo boorsaawwan jiru hunda isinitti agarsiisa jedheetiin viidiyoo waraabee jira itti toluu hubatu sabbaa meeshaa maaliif irraa bite waan ta'eef wadiqqaate boorsaa gara 24 fidee jira irraa fuudhee jira. Namni orderii na godhatee jechuudha. Garii immoo akkasumatti fidee garii namni orderii godhatee birriitti kafalee jira jechuudha. Kunoo maashaallah laala kan fannifame kanneen keessaa anillee kunoo kanneen fuudhee jira maashaallah tabaarakallaa baay'ee natti tottolanii kunniin hunduu ni jira ka biyya keessaatiif ka biyya alaatti walitti jira. Garuu immoo ka biyya keessallee hedduu jira qarshii 1,000 jira yoo barbaadan garuu umriin qabu kan fuudhe kanneen maashaallah tabaarakallaa qeetillee isinitti agarsiisa. Kun immoo bakka irraa fuudhe isinitti viidiyoo godhaa ture jechuudha. Kun artanii waaw maashaallah quality ka jedhame keessa namoonni immoo boorsaa kanatti boorsaan tun viidiyoo irratti guddaa ni jirti garuu laala matsaafan qabdu ijoollee jajjabduudhaaf tagola 8 fi tagola 9 barattu dhiisaa ga 10 mallee ni ta'a garuu rakkoon isaa viidiyoo irratti amma guddaa fakkaatti mi garuu diqqoo onni bal'inni qabdu matsaafan qabdu walumaa galatti booda akkasina ajifattanii barbaadu matsaafan qabdu barbaadan isinii orderii godhanii jirti argitanii miira amma ni bareeddi ni jirtilleedha garuu daftaraa fi malee matsaafaaf hin taatu. Boorsaan reef isinitti agarsiisu kun isa kana kunuu maashaallah tabaarakallaa hedduu jaalladheen bifa piink illee jira piink irra garuu kana bareeda piinkiin xurii baay'ee hin danda'u yoo magaalaa ta'e rakkoo hin qabu agartanii siriipiisiin tun isi tana boorsaawwan jiran kana keessaa isa tokko boorsaa gurraattiin tun isi tana fakkaatti garuu matsaafa egaa meeshaalee boorsaa fi misaahiqaa foddaa xumuree jirra asuma mootu eegessa ajajee jedheen booda baajii yaamee gabaajaa jennaan dhuftu mi'eessituu mana keessaa fixadhee ture qimamii garaagaraa isii bituudhaaf gadi deeme dhugaa dubbachuuf wanta na ajaa'ibe keessa qimamiin akkamitti akka hoddade danda'a qimamiin akkamitti akka hoddade qimamiin mismaarii yookaan qimamii mismaariin beekaanii qurunfudii jechuudha qimamii bunaan beektanii qurunfudii kiiloon tokko qarshii meeqa isiniif fakkaata hin amantan qarshii 4,000 kiiloon tokko 4,000 miti 7,000 naan jedhe isa ani sirrimaa yoo waliin harkaa bade yoo naan jedhe wallahi amma sagalee irraa hidhaa waan ta'eef na ajaa'ibe indi xiqqishu wayii qarshii 900 naa kenne xiqqishu wayii jechuudha. Ani akka gamii naa kenne mazanayyuu laal na ajaa'ibe mana kana duraan qimamii qofatu guute beektanii madadaraan guutuun qimamiidha garuu amma qimamii dhiisee waan biraan dalagaara namichi na waaxxanii na fakkaate haa ta'u qimamii hooxii naa kenne jedheen kumaa gadi hin jiru naan jedhe sanittuu xiqqishuun ruubii qarshii 1,000 bite jechuun gimmaashni 2,000 kiiloon 4,000 jechuudha. Kan waxii garuu 1,000 naa kenne ruubii nuusi ta'e ka waxii jechuudha. Qimamii sanillee barbaade ture isillee naaf kenne ka hedduun ajaa'ibeera dhugaa dubbachuuf tureera erga bitee gizita akka qopheessa waan ta'eef yoo na jalaa dhumellee gadi itti deebi'ee qopheessu gatee isaan beeku jechuudha. እና hedduun ajaa'ibe haa ta'uutii qimamii keenya bitannee eegas booda meeshaa keenya fudhannee gara manaa deemuu fi meeshaa qabee dhufeensan guutummaa isaa lafatti gajjessee viidiyoo isinii waraabaa viidiyoo kanatti aansee ammuma gadi isinii dhiisa hundi keessanuu laayikii sheer gochuu hin dagatiin alaala qimamii qarshii meeqa laalame qarshii 1,000 እና baay'ee takka
na ajaa'ibe gara kiyya egaa viidiyoon kee kanuma xumurameetiin jira guyyaa keerii keessa na oola viidiyoo itti aan walitti deebina hundi keessan ulfaadha galatooma warreen jaallattan warreen hordoftan warreen waan irraa bittanis hundi galatooma ulfaadha isin jecha guyyaa keerii keessa na oola baay'ee